Tolee, hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii akkam jirtu? Har'a immoo kan wajjin ilaallu arithmetic and geometric sequence waan jedhamudha jechuudha. Arithmetic sequences. Activity 1.3 irra jirra. Find the difference between consecutive terms for each of the following sequences. Sequencii armaan gaditti argaman keessaa kan wal taananii jiranii termoota wal taananii jiran keessaa differensii barbaadii jedhe. Differensii jechuun termoota wal taananii jiran lama walirraa hir'isuu jechuudha. Kana jechuun isa guddaarraa isa xiqqoo hir'isuu jechuudha. Fakkeenyaaf 3 fi 7 wal taananii jiru yookiin immoo consecutive termii jedhamu jechuudha waliif. Akkasumas 7 fi 11 consecutive termii waliin jedhamu. 11 fi 15 akkasuma consecutive termii waliin jedhamu jechuudha. Kanaaf egaa maal jedhe? Differensii isaan gidduu jiru barbaadii jedhe. Differensii isaan gidduu jiru barbaadii jedhe. Gaafa differensii barbaadnu yeroo kamittiyyuu jechuudha. Termii isa guddaarraatu isa xiqqoo hir'isnaa jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf A1 fi A2 nu kennamee jira yenna ta'e A2 hir'isuu A1 ta'a jechuudha. A2 hir'isuu A1 ta'a jechuudha. Akkasumas A3 fi A2 jira yenna ta'e A3 hir'isuu A2 ta'a jechuudha. Termii isa dursee jirurraa isa durfamee jiru hir'isuu jechuudha. Kana jechuun gaafa fakkeenyaaf gaafa ilaallu 7 fi 3 kamirraa hir'isna jechuudha. 7 hir'isuu 3tiin arganna jechuudha. Meeqadha? 4 jechuudha. Akkasumas 11 hir'isuu 7 meeqadha? 4dha jechuudha. Kunis 15 hir'isuu 11 meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. Kanaafidha jechuudha. Differensii barbaadi gaafa jedhamu termii isa dursee jirurraa hir'isuu termii isa durfamee jiru sanaati jechuudha. Biis gaafa laaltanii lakkoofsi kan A2 kuni negatiivii 1 negatiivii 1 minus negatiivii 3 ta'a jechuudha. Negatiivii 1 minus 3 maal ta'a jechuudha? Negatiivii 4 ta'a jechuudha. Akkasumas negatiivii 5 minus of negatiivii 1 dha. Maaliif consecutive term of 5 maalidha? Negatiivii 1 waan ta'eef jechuudha. Kunis maal ta'a jechuudha? Negatiivii 4 ta'a jechuudha. Negatiivii 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Akkasuma ammas negatiivii 9 hir'isuu negatiivii 5 yenna ta'e maal ta'a jechuudha? Negatiivii 4 ta'a jechuudha. Akkasumattiin argama jechuudha. Common differensiin isaan gidduu jiru negatiivii 4 jechuudha. Negatiiviin kun sirra rakkisa yenna ta'e negatiivii hir'isuu negatiivii yeroo hundumaa maal ta'a? Negatiivii ta'a. Negatiivii eda'uu negatiivii yeroo hundumaa negatiivii ta'a jechuudha. Kanas beekuu qabdu jedhee yaada. Itti aanee sirra jirra 7 irruu 3 hir'isuu 2 jedha. 7 irra 3 hir'isuu 2 jedha. Kanas haala salphaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Over 1 goonee kana criss crossii baasnee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akkamittiin 7 over 3 minus 2 over 1 yenna jennee criss crossii baafna jechuudha. Kana akkasii galuufi asii 7 tokko wajjin 3 2 wajjin deebinee immoo 3 tokko wajjin jechuudha. 3 tokko wajjin 7 baay'isuu tokko maal ta'a? 7 ta'a. 2 baay'isuu 3 immoo maal ta'a? 6 ta'a. Hiruu 3 baay'isuu tokko maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha kuni? 1 irra 3 ta'a jechuudha. 1 irra 3 gaafa hojjettanii akkasumatti isinii dhufaa deemaa jechuudha hundumti isaayyuu. Fakkeenyaaf termii itti aanee jiru ammas inni hir'isna ta'e 8 irra 3
hir'isuu torba irra sadii ta'a jechuudha. Dinominatoriin isaanii dhaabbataa waan ta'eef isarra keessaa duwwaa walirraa hir'isnee isa jalaa tokko fudhachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Wanta isinii galle immoo chaanal giruuppii irratti akkasiin gaafattan isiniin jedha jechuudha. Gara ibsa isaatti gaafa dabarru arithmetic sequence or arithmetic progression is a sequence in which each term except the first term is obtained by adding a fixed number, positive or negative, to preceding term. Kana jechuun termii jalqabaan nuu kenname. Termii jalqabaa sana irratti lakkoofsa dhaabbataa ta'e itti daanii yookiin immoo irraa hir'isnee termii itti aanu kan nuti argannu maaloodha jechuudha. Arithmetic progression yookiin arithmetic sequence dha jechuudha. Yookiin immoo common difference warreen qaban jechuudha. Akkuma activity gubbaa irratti wajjin ilaallee jechuudha. 3 7 11 15 jedhee inni deemu kuni common difference qabu. Hunda isaanii gidduu common difference jiru meeqadha? 4 dha jechuudha. 4 dha jechuudha. Kanaaf common difference qabaate jennaan maal jennaani? Arithmetic sequence jennee waamna jechuudha. Arithmetic sequence jennee waamna jechuudha. The fixed number is called common difference. Fixed number suni maal jedhamee waamama? Common difference jedhamee waamama jechuudha. Common difference jedhamee waamama. Akka sirriitti isinii galuufi 3 jira 7 11 15 jedhee inni deemu kuni 3 fi 7 gidduu garaagarummaan jiru meeqa isiniin jedhee 4 dha. 4 kun maal jedhama jechuudha? Common difference isaanii jedhama jechuudha. Yookiin immoo fixed number jedhamee waamama jechuudha. Fixed number jedhamee waamama jechuudha. Example 1. For the following arithmetic sequences 2, 5, 8, 11, 14, what is the first term, third term, and the common difference? Sequence kana nuu kenne first termiin kamiidha jedhe. Termiin kanaan dura akkuma isinitti himee ture isa kanadha jechuudha. Inni jalqabaa kuni yeroo hundumaa termii jalqabaati jechuudha. Toon kuni first termii keenya jechuudha. Third termiin keenya immoo eenyudha? 8 jechuudha. Common difference isaanii immoo meeqa isa jedhamuu fi 5 hir'isuu 2 8 hir'isuu 5 11 hir'isuu 8. Kanaan common difference keenya argan. Hundumti isaanii yoo meeqa dhufu? 3 dhufu jechuudha. Kun maal jedhama egaa? Common difference keenya jedhama jechuudha. Inni kun common difference keenya jedhamee waamama jechuudha. Common difference jennee waamna jechuudha. Termii ja'affaan isaa maal ta'a jedhee? Find the sixth term jedha. Kun amma fakkeenyaaf tokko kuni 2 3 4 5 ja'affaadha jechuudha. Ja'affaa kan argachuuf termii isa dura jiru irratti meeqa daana? 3 daana jechuudha. Maaliif? Common difference isaanii meeqa jechuudha? 3 waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun 14 eda'u 3 ta'a jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? 17 ta'a jechuudha. Haala salphaa kanaan argachuun ni danda'ama jechuudha. Asirraa akka kaa'ee jiru kana haala kanaan argachuu ni dandeessu. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Example 2. Given that first term of an arithmetic sequence is 10 and then the common difference is -4. Find the term from second to fifth term jedha. First term nuu kenne first term keenya 10 dha. First term 10 nuu kenne
first termii 10 nuu kenne. Then maal barbaadi nuun jedhee secondiidha fifzii isa jiru 2 hanga 5 isa jiru barbaadi nuun jedhe. Kanaafi maal goona jechuudha. First irrattitu lammaffaa argachuuf isa tokkoffaa sanarraatu negatiivii 4 hir'isna jechuudha. -4 is equals to 6. Kuni secondii keenya jechuudha. Sardii argachuuf immoo maal goona? 6 hir'isuu 4 goona jechuudha. Maaliifii common difference nu kenname -4 sababii ta'eef. Atu +4 ta'e immoo itti daana turre jechuudha. Atu +ii ta'e irra ta'eeti itti daana. Amma garuu negatiiviidha waan ta'eef irraa hir'isnaa jechuudha. Tuutaa kuni sardii keenya foorzii keenya argachuuf immoo 2 hir'isuu ammas meeqaati? 4 ta'a jechuudha. 2 hir'isuu 4 immoo meeqa ta'a jechuudha? Negatiivii 2 ta'a jechuudha. Negatiivii 2 ta'a jechuudha. Ammas itti fufnee gaafa jennu afuraffaa keenyadha kuni. Shanaffaa keenya gaafa jennu -2 - 4 ta'a jechuudha. Meeqa ta'a kuni? -6 ta'a jechuudha. -6 ta'a. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Okay. Solution irraa akkuma inni jiru jechuudha kun. Second termii first termii edoo -4 ti. Meeqa ta'e? +6 ta'e jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii. Third termii argachuu fi second termii irratti negatiivii 4 ta'e meeqa ta'e? 2 ta'e jechuudha. Akkuma gubbaatti ilaalledha jechuudha. Exercise 1.3. For the following arithmetic sequence, what are the first term, third term, and common differences? Find the sixth term. Arithmetic sequence armaan gaditti kennaman keessaa termiin jalqabaa, termii sadaffaa, akkasumas common difference kamiin akka ta'e adda baasi. Akkasumas immoo termii ja'affaallee barbaadii jedha. Kanaafi gubbaatti hojjennee turre kana irra deebiin barbaachisa jedhee yaadu. Yookiin immoo garaagarummaan 5 fi 3 gidduu jiru 2dha. 7 fi 5 gidduu garaagarummaan jiru 2dha innis. Kanaaf common difference keenya meeqa jechuudha? 2 akka ta'e arganneerra jechuudha. Yeroo hundumaa immoo first termiin isuma jalqabarra jirudha jechuudha. First termiin isa jalqabarra jirudha. Third termiin isuma sadaffaa sanarra jirudha jechuudha. Ja'affaa kana argachuufi gaafa lakkoofnu termiin kuni 5dha. 5tu nu barreeffamee nu kennamee jira jechuudha. 1 2 3 4 5 jechuudha. 11 termii 5ffaadha jechuudha. Kanaafi 11 edoo 2 maal ta'a? Termii 6ffaa keenya nu ta'a jechuudha. Inni kuni termii 6ffaa keenya meeqa jechuudha? Innis 13 jechuudha. 13 termii 6ffaa keenya nu ta'a jechuudha. Itti fufee kan jiru biirra jira 9 6 3 0 -3 jedheera. Kanarraa gaafa ilaaltanii 6 fi 9 gidduu garaagarummaan jiru 3dha jechuudha. Yookiin immoo 3 irrachaa deemaa jira jechuudha. First termiin 9 ture 3 irratee 6 ta'e 6 immoo 3 irratee 3 ta'e 3 immoo 3 irratee 0 ta'e 0 immoo 3 irratee negatiivii 3 ta'e jechuudha. Kanaaf common difference keenya eenyudha jechuudha? -3 jechuudha. Common difference keenya -3 ta'a jechuudha. Maaliif? Hir'achaa jira waan ta'eef. Hir'achaa jira waan ta'eef jechuudha. Common difference keenya akkaataatti argannu tokkoon immoo 6 - 9dha jechuudha. 6 gaafa 9 hir'istan immoo negatiivii 3 ta'a jechuudha. Negatiivii 3 ta'a waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Termii ja'affaa argachuu dandeessu. Termii ja'affaan immoo meeqa jechuudha? -3 - 3 ta'a jechuudha. -3 - 3. -3 inni tokko termii isa kanadha. Termii 5ffaadha. -3 inni kun immoo common difference keenya jechuudha. Common difference keenya jechuudha. Kanaaf negatiivii 6 ta'a jechuudha. Negatiivii 6 ta'a jechuudha.
Find the terms from second to fifth of arithmetic sequence when the first term is 1 and the common difference is 5. Termoota lama hanga 5 jiran barbaadi. Arithmetic sequence termiin jalqabaa isaa tokko kan ta'e common difference isaa immoo 5 kan ta'e jira. Kunis akkuma jalqaba arginedha jechuudha. Hojjechaa turreedha jechuudha. 1 plus 5. Termii isa dura jirurraa amma fakkeenyaaf termii lammaffaa barbaadaa irra waan ta'eef termii tokkoffaa ida'u common difference sanaati jechuudha. Kanaafi meeqadha? 6 ta'a jechuudha. Akkasumas termii itti aanu argachuu fi termii sadaffaa argachuuf 6 ida'u meeqaati jechuudha? 5ti jechuudha. 6 ida'u 5ti. Meeqa jechuudha kuni? 11 jechuudha. Ammas termii afuraffaa argachuuf 11 ida'u meeqaati jechuudha? 11 ida'u 5ti jechuudha. Ammas meeqadha? 16 ta'a jechuudha. Ammas termii shanaffaa argachuu fi 16 ida'u meeqaati jechuudha? 16 ida'u 5ti jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? 21 ta'a jechuudha. Akkasitiin termoota sana argachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafi first termiidha yookiin secondiidha hanga fifth termii warri jiranii warreen ammaa kana jechuudha. Arithmetic sequence bakka karaa isin ittiin hubattanii garaagarummaa dhaabbataatiin kan deemu jechuudha. Kana jechuun termoota wal taananii jiran lama irraa walirraa hir'isnee common difference qabu yoo ta'e maal jedhama? Arithmetic sequence jennee waamna jechuudha. Arithmetic sequence jennee waamna jechuudha. Gaaffii lammaffaa maal jedha? Find the or b jechuudha. First term is 2 and common difference is -1/2. First termiin keenya 2dha. Second keenya argachuuf 1 - 1/2 ta'edha jechuudha. Meeqa ta'a kuni? Criss cross gaafa baasitan 4 is equals to 4 - 1/2. Kun eessaa dhufe jenna jettanii 2 - 1/2 ta'a kuni. 2 kana over 1 goone criss cross baasna jechuudha. Criss cross baasna jechuudha. Tokko tokko wajjin, lama lama wajjin, deebinee immoo tokko lama wajjin jechuudha. Tokko lama wajjin jechuudha. Deebinee tokko lama wajjin jechuudha. Kanaafi lama baay'isuu lama maal ta'a? 4 ta'a. Tokko baay'isuu tokko ta'a. Tokko baay'isuu lama immoo 2 ta'a jechuudha. Kanaaf 3/2 ta'a jechuudha. 3/2 ta'a jechuudha. 4 hir'isuu tokko 3dha. 2 immoo jala kanaa qabna turre jechuudha. Itti fufnee inni hojjennee inni amma second termiidha. Third termii immoo akkaataa nuti itti argannu 3/2 -1/2 dhaabbataadha waan ta'eef denominatoriin keenya dhaabbataadha waan ta'eef 2dha waan ta'eef 2 tokkuma fudhanneetu 3 hir'isuu tokkooti jechuudha. Meeqa ta'a? 2 irra 2 wal qixa meeqaati jechuudha? Tokko ta'a jechuudha. Kuni third termiidha jechuudha. Fourth argachuuf immoo 1 - 1/2. 1/2 kun dhaabbataadha common difference keenya waan ta'eef termoota taa'anii jiranitti kanumaan irraa hir'isaa deemna jechuudha. Kanaaf tokko guutuu hir'isuu tokkorra lamaan maal ta'a jechuudha? 1/2 ta'a jechuudha. 1/2 ta'a jechuudha. Kuni fourth termii gaafa ta'u fifth termii inni dhumaa immoo 1/2 - 1/2 ta'a jechuudha. Kanaafi meeqa ta'a jechuudha? Fifth termiin 0 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Isinii galeera jedhee yaada.
wanta isiniin galle immoo Telegram chaanaliin jira Oromiyaa Education jettanii natti gashitanii jalqaba irratti isinii gashaa jechuudha. Achirratti gaaffii qabdanii na gaafachuu dandeessu jechuudha. General term of arithmetic sequence. General term arithmetic sequence wajjin ilaalla jechuudha. From activity 1.3 activity 1.3 kana jechuudha. Activities wajjin dabarre kana jechuudha. Yaadatti qabadha. A 3 7 11 15 19 jedhetti of jechuudha. The first term is 3 and the common difference is -4. Let the common difference is D and let AN is the B and term of the sequence. Maal jedha kana gaafa termii lammaffaa kanarraa termii tokkoffaa irra istanii common difference keenya meeqa isiniin jedhee ture 4 isiniin jedhee ture. Kanaanii common difference keenya D smallidhaan bakka buufnu. General termii keenya immoo AN jennee moggaasnu. Kanaafi A1 meeqa 3dha. Akkuma asirraa argaa jirtanii jechuudha. Asirras akkuma jiru jechuudha. A2 keenya immoo meeqa jechuudha? 3 jedhuu 4ti. Common difference jedhuu first termii sanaati jechuudha. Then A3 immoo gaafa fudhattanii first termii jedhuu 2 common difference dha jechuudha. Common difference lama edaanii first termii jennetti edaanii maalluu ta'a jechuudha. Third termii nu ta'a jechuudha. Kanaafi gabaabaamatti general termii yookiin immoo formulaanii arithmetic sequence maal ta'a jechuudha. AN is equals to A1 plus N minus 1 times common difference D dha jechuudha. Common difference D. Common difference D kana ta'a jechuudha. Kana sirra argaa jirtanii isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. A1 plus N minus 1 times D isa jedhamu kana ta'a jechuudha. Ishi suppose dha. AN is equal to A1, A2, A3, A4, A5, A6 is arithmetic sequence. A2 is equal to A1 plus D. A3 is equal to A1, A2 plus D. Kana jechuun immoo A2 jechuun meeqa jechuudha? Kun akka sirriitti isinii galuufi A3 jechuun A2 plus D dha. A2 keenya immoo maal jenneerraa? A2 is equals to A1 plus D dha jechuudha. Finnee iddoo A2 kana isa kana finnee bakka buufna jechuudha. Finnee iddoo kana bakka buufna. Gaafa finnee bakka buufnu maal ta'a? A3 keenya maal ta'a? A1 plus D plus D ta'a jechuudha. Kanaafi A1 plus 2D ta'a jechuudha. 2D ta'a jechuudha. D jedhuu D 2D waan ta'uuf jechuudha. 2D. Akkasumas A3 yenna fudhattanii A4 yenna fudhattanii inni immoo maal ta'a? A3 plus D dha jechuudha. A3 keenya immoo maaludha? A1 plus 2D dha. So A1 plus
2d inni bakka buufna jechuudha plus d. Kanaafi for z termiin keenya maal ta'a jechuudha. For z termiin keenya maal ta'a jechuudha. A4 keenya is equals to A1 plus 3d ta'a jechuudha. 3d. Kanaafi A4 keenya kana ta'e jechuudha. Kanarraa wanti nu hubachaa deemnu asiitii yennaa 4 ta'ee asii immoo meeqa ta'a? Common difference keenya 3 baay'isuu d ta'a jechuudha. Asii yennaa 3 ta'ee asii immoo meeqa ta'uu qaba jechuudha? 2 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun yennaa A4 barbaadaa jirra yenna ta'e A4 barbaadaa irra yenna ta'e A1 first term plus 3d ta'a jechuudha. 3d ta'a. Tokkorraa hir'isna jechuudha. Asii A4 barbaadna asii immoo 3d goona jechuudha. 3d goona jechuudha. Then amma fakkeenyaaf fudhatu A6 barbaadaa irra ta'eeti A6 is equals to A1 plus 5d ta'a jechuudha. 5d ta'a jechuudha. Akkasitiin hojjechuun ni danda'ama. Haala salphaa kanaan hubachuu ni dandeessu jechuudha. Kunis kanuma dubbachuu barbaade. Kanaaf egaa konkluujiin isaa kanadha jechuudha. Tiyooremii kana wajjin ilaalle. Theorem 1.1 if an is arithmetic sequence with the first term is a1 and the common difference is d, then n is term of sequences is given by an is equals to a1 plus n minus 1 times d. n keenya si akkuma sila gubbaatti isinii kaasi tokkorraa hir'isna jechuudha. n keenya irraatu tokko hir'isna. n keenya si 5 yenna ta'e asii immoo 4 ta'a. Garuu first term wajjin walitti daanaa jechuudha. Kanuma jechuu barbaade example wajjin si gala jedhee yaada. Find the general term of sequence an when the first term is 5 and the common difference is minus 4. I'm sorry. Common difference keenya 4 nu kenne, first term 5 nu kenne. Find the general term of sequence barbaade. Kana akkaataa nuti barbaannu finnee bakka buufna jechuudha. Ishi an is equals to a1 plus n minus 1 times d. Kana booddee maal goona? Common difference qabna, a1 qabna. Finnee bakka buufna jechuudha. A1 meeqa nuu kenne? First term jechuudha. 5 nuu kenne. Plus n minus 1 jenne d keenya immoo meeqadha? 4 nuu kenne jechuudha. So 5 plus n times 4 maal ta'a? 4n ta'a. 4n ta'a. Minus 1 times 4 immoo minus 4 ta'a jechuudha. Minus 4 ta'a. Kanaafi 5 minus 4 plus 4n ta'a nuuf ta'a jechuudha gaafa jennu. Kana ta'a jechuudha. Maaliif negatiivii 4 kana gara kanatti dabarsinee jechuudha. Negatiivii 4 kana gara kanatti dabarsine. Kanaaf general termichi maal ta'a jechuudha? General termichi maal ta'a jechuudha? 4n
plus 1 ta'a jechuudha. For n plus 1 ta'a. Kuni n keenya jechuudha. Inni kun n keenya jechuudha. Asirraa inni kitaaba hojjetanii jira. First term 5 dha. Common difference d immoo 4 dha jechuudha. Teooriiwwan waliirra jira. Isuma gubbaatti argamaa ilaallee dabarreedha. General termiin keenya formulaan isaa kanadha. Finnee A1 fi D bakka buufna jechuudha. First termii keenya 5 bakka buufne. Iddoo D keenya immoo meeqa bakka buufna jechuudha. 4 bakka buufna jechuudha. So 4 kan ammoo n dhaan isin baay'isna, negative 1 dhaan isin baay'isna jechuudha. Lamman isaaniitiin baay'isna jechuudha. Kanaafi 5 kuni termii isa jalqabaati jechuudha. 4n kuni 4 baay'isuu n ta'e 4n ta'e 4 baay'isuu negative 1 negative 4 ta'e. Kanaafi 5 hir'isuu 4 immoo ta'e 5 hir'isuu 4 immoo meeqa ta'a jechuudha. 1 ta'a. Kanaafi general termiin keenya 4n plus 1 ta'e jechuudha. Example 2. Example 2. What is the 31 first term of the sequence 1 4 7 10 jedhee itti fufa jechuudha. Kanarraa dursaa A1 baafachuu qabna. A1 keenya meeqadha? A1 keenya 1 dha. Common difference keenya immoo 4 hir'isuu 1 jechuudha. 4 hir'isuu 1 meeqadha? 3 jechuudha. Inni common difference keenya jechuudha. Kanaaf 31ffaa argachuuf termii 31ffaa 31 is equals to A1 plus 13 D jenna jechuudha. D keenya common difference dha keenya jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtanii jechuudha. Kanaafi A1 keenya meeqadha? 1 dha jechuudha. A1 keenya 1 dha plus 13 times 13 times D dha. So iddoo A1 meeqa gashina jechuudha? 1 gashina jechuudha. Iddoo D meeqa gashina? 3 gashina jechuudha. Times 3. Kanaaf A31 is equals to 1 plus 13 times 3. Kanaafi 30 baay'isuu 3 90 da'u tokko 91 ta'a jechuudha. 91 ta'a jechuudha. Kuni A31 keenya jechuudha. Karaa kitaaba argatee innis ni jira. Isa hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Isaanis hojjechuun ni danda'ama. Kanaanis hojjechuun immoo ni danda'ama jechuudha. Salphaadha. Exercise 1.4 dha. Find the general term of sequence AN dha. When A1 is equal to 2, D is equal to 3. Isin kana hojjechuuf jalqaba maal barreeffattu? Formulaa arithmetic sequence barreessitu jechuudha. Formulaan arithmetic sequence AN is equal to A1 plus n minus 1 times D dha jechuudha. n minus 1 times D. n minus 1 times D jettanii barreessitu jechuudha. So A1 nu kennameera. AN is equals to 2 plus n minus 2
n minus 1 times d'n keenya immoo meeqadha? 3dha jechuudha. 3dha jechuudha. Finnee waliin baay'isuudha jechuudha. an is equals to 2 minus 3 plus 3 n ta'a jechuudha. 3 kuni n isin baay'isti negative 1 isin baay'isti jechuudha. Kanaaf general termiin keenya maal ta'a jechuudha? n is equals to 3n minus 1 ta'a jechuudha. 3n minus 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeessu. Yenna isiniin galate nagaa hojjechuu dandeessu jechuudha. BC haaluma salphaa kanaan hojjettu. Gaaffii lammaffaatti gaafa dabarru what is the tenth term of sequences? Tenth term termii 10ffaa nu gaafate. Asirraa A1 qabna yookiin immoo tenth term jechuun maal jechuudha? Tenth term is equals to first term plus termii jalqabaa jedhu 9 baay'isuu d ta'a jechuudha. Maaliif asii 10 ta'inaan asii 9 baasnee common difference isaatiin baasna isiniin jedhee waan ta'eef. A1 keenya meeqadha? 10dha jechuudha. Plus common difference keenya immoo karaa nuti ittiin argannu 6 hir'isuu 10. 6 hir'isuu 10 meeqadha? Negative 4 ta'a jechuudha. 6 hir'isuu 10 6 hir'isuu 10 negative 4 ta'a jechuudha. Kanaaf A10 is equals to termii 10ffaan maal ta'a jechuudha? A1 meeqadha? 10 da'uu 9 baay'isuu negative 4 jechuudha. Negative 4. Kunis meeqadha? 10 hir'isuu 36 ta'a jechuudha. Maaliif negative 4 baay'isuu 9 negative 36 waan ta'eef jechuudha. Kunis meeqa ta'a jechuudha? Kuni A10 keenyadha jechuudha. A10 keenya meeqa ta'a jechuudha? Negative 26 ta'a jechuudha. Negative 26. Maaliif 10 hir'isuu 36 meeqa? Negative 26 waan ta'eef jechuudha. Haala salphaa kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Amma barnoota kan biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Chaanaalii kana immoo barnootii akkasumatti akka inni itti fufuuf subscribe gootanii notification yookiin immoo akka viidiyoon upload ta'een ergaan akka isin bira ga'uuf viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Thank you.